haadhatiyya qabritti arrabsaa, abbaa kiyya arrabsaa, miskiinummaati yaanna arrabsaa, maraatummaati yaanna arrabsaa, waan inni uummata Oromoo irratti mudadheema. Ingiliis kun na kabajee bar maraatuuti jenna ollaana osoo siree gubbaa ciisuuti barba. Niin kadhadhe. Namayyuu naa beekaan. Waan fedhees godhee waan fedhees godhuu baadhee biyya guutuutu biitii as keessaa turuunti na beeti kana dhukkubu. Wanti qullaana ooftiniin deemu. Na dhukkuba jee himadde kana caalaa maaltu jira? Ifa. Kadirni marate yo sinjan eni marate jiini malif marate teesani hojii waliin murmin malif marate hogga sinjan jaalala keenyaaf marate nuuf jaalachuun safuudha hijiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moona obboleessa keessan kun hoggaa akkanatti TikTok, Facebook fi kan hundarratti ol beekan faa zanaa fataa jee kana gammadee deemu kana. Waan akkaan waan waa qabu qabeenya qabu isiniif fakkaachuu jireesin. Ani kun qabeenya qarshii takkaas hin qabu. Ammoo fayyaa hin qabu fayyaa alhamdulillah rabbiin fayyaa natti haaran fatu fayyaa hin qabu. Akkatti dubbii. Waa takka keessa qabaachuu baadhu san. Abbaa kiyya ka haati kiyya naa deessi. Tokkicha. Ilma martuudha wallahi billahi waa takka keessa qabaachuu baadhee nyaadhee dhuguu baadhee garaan kiyyoona beeltina qabaat. Tokkicha Kadir martuu kan hoggaan haasawaa isaatiif dubbii isaa hoggaan dhage wallahi billahi akka nama qabeenya qabutti hin ilaalan akka nama qabeenya guddaa qabutti hin ilaalan. Bakka takka garaan isaa bareedaa jettee bareedaa waan silaa ganaa artistoonni ganaa dhufuufi ka dabreewu hin jiin hin dubbatin duruu dubbatee fite haajichi inni haati deesse waan isin ammaan tana artistoota waan amata meeqa dura taphatee fixee dhiirti sammuu qabdu warri sammuu qabdu akkana taphatee fixe waan dhufaa ta'aatiif waan dabreewudha har'a zazaatanii sadii matti qixxiitan yaalmaan farda obboleessa ilmu dhugaadhaan nama dhugaa isinitti hin feetan Kadir martuu jettuun wallahi billahi onnee teenya keessa nu jiru onnee Oromoo keessa nu jiru Oromoo onnee teenya keessa isa dhabuu hin dandeenyu wallahi billahi gurbaa kana hedduu takkaan jaaladha hangaanan isa jaaladu rabbuma tokkicha abbe wallahi billahi Kadir martuu hangaanan jaaladu rabbi tokkicha abbe haasoo inni haasoo kana dhageeffadhaan hedduu garaas wallahi Mata gara nagala Oromoo mata noogaan ibidda naqabata. Dhugaa uummata Oromoo dho isurratti eenyuma hojii waliif hin galu lubbuuti ija wareega malee. Ammas Kadir irraa dhugaa malee Kadir keenya soba natti odeessaa naqaltan malee soba numaan odeessine. Soba isin keessatti numaan hin dagaatu. Uummanni Oromoodha akka awwaalne taasisanii higa kanaaf gatiin irraa tuffatamee maqaan Oromoo kabajamaa akka isaan tuffatan eenyummaa kan koo tuffatanii jechuudha eenyummaa kan koo waaqni kan koonaaf kabachiisa arguuf jiraan walitiin. Arguuf jiraan namni arguuf jiraan waliin jiraan arguudhaaf jiraan Kadir martuu naa jiraadhu ammallee ilmi naa dheeradhu hantuun sin arginu obboleessa dabrii jiraadhu.